Ashamaa harka fuunee akkam turtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kana kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan irratti lammiilee biyyattiitiin haleellaan irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen himani. Biyya ollaa Itoophiyaa fi handaara galaanaa kan taate Jibuutii keessatti lammiileen Itoophiyaa haleellaa garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu himatu. Tibba darbee wal dhabdee dhalataa Oromoo fi Jibuutii gidduutti uumamee lubbuun dhalataa Jibuutii erga darbee booda lammiileen Itoophiyaa irrattis haleellaan garaagaraa raawwatamaa jiraachuu himama. Mootummaan Jibuutii lammiilee biyya alaa heeyyama jireenyaa hin qabne turtii ji'a tokko keessattis biyya kana keessa bahuu qabu jechuunis ibse. Lammiilee Jibuutii ammoo lammiilee biyyoota biroo kan isaan keessa jiraatan irrattis haleellaa garaagaraa raawwachaa jiru. Tibba ijoolleen Oromoo afur hawaasni itti yaa'ee tumuu kan himu maddi achii dubbisne namoonni lama baay'ee miidhamanii jiraachuus himatu. Mootummaan Jibuutii lammiilee biyya alaa heeyyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan eebila 3 hanga caamsaa 2 biyya ishee gadhiisanii hin baay'oo ta'e poolisiidhaan qabdee akka baaftus beeksifte. Yeroo kenname keessattis fedhaan gara dhuufanitti akka deebi'an yoo ta'u baate immoo humna poolisiitiin biyya dhufanitti akka deebi'an godhamu jechuun mootummaan Jibuutii ibsee jira. Godina Wallagga Lixaa Boojii Coqorsaa bulchiinsa magaalaa Fiigaa keessatti sababa walwaraansa waraana mootummaa fi loltoota waraana bilisummaa Oromootiin hawaasni rakkoo bu'uuraalee misoomaaf nageenyaaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Amajjii bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walwaraansa raayyaa ittisa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti ganama barraaqaa adeemsifameen tiraansfoormariin humna ibsaa rasaasaan dhahamee gubatee kan jedhan jiraattonni ji'oota 4 darbaniifis ifa malee jiraataa jirra jedhani. Magaalattiin tiraansfoormarii 2 kan qabdu yoo ta'u lachuu walwaraansa adeemsifamee turanis gubatee jiraachuus himatu. Ji'oota 4 darbaniifis jiraattonni magaalattii kiiloomeetira 15 ol adeemuun midhaan nyaataa daakuu fi bilbila chaarjeriifis jiru kan jedhan maddeeni qaamni dhimma ilaallatu furmaataan hatattamaa nuuf kennuu qaba jechuun gaafatanii. Oromiyaa godinaalee warwaraanan jidduuttis uummanni nagaan gareewwan walwaraanan gidduuttis rakkoo guddaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa himani. Jiraattonni godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada isaanii kennaniinis walwaraansi gareewwan lameenii gidduuttis gatii guddaa kan kaffalaa jiru uummataa jedhani. Walwaraansa guduunfaa hin qabne uummanni waggoota 6 darban bahee galuu dadhabee kan jedhan jiraattonni bakka gidduuttis oomishni jiraachuufis rakkoo hamaa keessa jirra jedhani. Gareewwan walwaraanan lameenii tokko isa tokko deeggarta jechuun namoota nagaa ajjeesuu, saamuu, hiraarsuu akkanaan babal'achuu dubbatu. Humnoonni mootummaa namoota nagaa waboo deeggarta jechuunis garaa jabummaan ajjeesu kan jedhani namoonni yaada kennanii namoota mana hidhaatii guuruun hiraarsuu qabeenya isaa saamuu fi barbadeessuun babal'inaan taasifamaa jira jedhame. Hojjettoonni bulchiinsa siviil sarvisii manneen murtii naannoo Oromiyaa miindaa fi ulfaatina hojii isaatiinis wal madaalu akka kaffalamuu fi gaafatanii. Hojjettoonni bulchiinsa manneen murtii naannoo Oromiyaa xalayyaa mana murtii waliigala Oromiyaatiif barreessaniin qaala'insa jireenyaa fi ulfaatina hojii hojjennuun miindaan wal madaalu nuuf kaffalamuu qaba jedhanii. Akka xalayyaa argame ibsuttis manni murtii waliigala Oromiyaa wixinee labsii boordii hojjettoota mana murtii naannoo Oromiyaa jedhameen qorannoo caffeef dhiyaateen dafee labsii ta'e hojiirra ooluun qabatamaan ulfaatina hojii mana murtiitiin miindaa fi faayidaa wal madaalu ta'e nuuf kaffalamuu qaba jedhanii. Yoo labsiin haaraan baasuun hin barbaachifne labsii 2015 murama 2011 jalatti buluun keenya hafee akkaataa barbaachisummaa isaattis labsii 2016 murama 2011 jalatti buleen akkuma muudamtoota mana murtii miindaa fi faayidaa nuuf malu gumii mana murtii waliigala Oromiyaatiin murtaa'e nuuf kaffalamuu qaba jechuun gaafatanii. Tooftaawwan kun hojii irra ooluufis yeroo kan fudhatu yoo ta'u hooggansi mana murtii waliigala Oromiyaa hojii hojjettoonni manni murtii muudama hin taaneenis hojjettaa fi qaala'insa jireenyaa kalatti hunda jiru hubachuun falaa jiru nuuf kaa'uu qaba jechuun gaafatanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummataa dhugaattis kutannoo yoo qabaates haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi gama Salaaleetti uummata irratti raawwatan waraanaan dhabamsiisuu qaba jechuun kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa himanii. Kutaaleen hawaasa garaagaraa yaada isaanii kennanis aanaalee humnoonni finxaaleeyyii kun irra deddeebiin haleellaa irratti raawwatan beekamaa akka ta'es himu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoo qabaannaan dhabamsiisuun ni danda'ama kan jedhan jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaatu tarkaanfii gitaa hin fudhanne jedhanis komatu. Hunda dura nageenya uummataa dhimma murteessaa ta'uu ibsanii mootummaan akkuma gibira uummata irraa funaanu nageenya uummataa tiksuu akka qabus himanii jiru.
humnoonni uummata Oromoof qabsoona bakka isaa socho'anittis humna finxaaleyyii daangaa ce'ee dhufe uummata wayita fixu uummata irraa qolachuufis dirqama qabu jechuun yaadni uummataa himanii. Oduu biyya alaatiin. Waraanni daldala biyyoota dureeyyii addunyaa lama USA fi Chaayinaa gidduutti jalqabame hammaateeraa jedhame. Ameerikaan waliin daldaluun qaraxa yoo kaaste qofa jechuun Chaayinaan akeekkachiiste. Lammiileen Sudaan waraana baqatanii jiran waan nyaatan dhabanii cilee fi baala mukaa nyaataa akka jiran dhaabbanni gargaarsa Norwegian Refugee Council jedhamu beeksise. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa oduu gaggabaaboo torba kanaaf qabadhe kan hangammaatti daawwattoota turtan ture oduu gaggabaaboo torbanii isinitti makan ture Allalisaa Dhaabaati oduu gaggabaaboo torbaniin hanga walitti deemtumoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.